teessoo nagaafannaan jeen Oromiyaa dhiiga lafeetiyaa biyya abbaa kiyyaa ilmi abbaa malee dhalatu biyyaan qabaa kan na boonsiiftu onneetiyyaa tiruutiyyaa anaafis Oromiyaa 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 Rare katina batumte manne Wayo ani isin bata na wey devi Venaga manne agad devi Ya ila dati ya bejaran Amalle devian Kasim di kalah nana itu, lah wallahi me deh benar kita. Geruan mana kan? Asin namo dukkan sana kesa wak aci deh mantai hisab ada apa tanah mata ko gaya cuda. Sende, kuno ama godicha sena tikan tijiru, hala kanan goda sena tijira cuda. Amma ifa addunyaa irraa fagaanne jechuudha akkuma argitan keenya ifaan addunyaa tokko mul'atu soolaara nu ibsannu fi baatirii malee nu waliin turtii gaarii isiniin jenna isin ammallee soolaara ibsannee keessa deemaa irra walumaan ka daawwannu ta'an waliin turtii gaarii dubaawii nu dhawayitii bineendi raaree yookaan simbira halkanii kan jedhamu isa kana goda kana keessatti argamachaadha mee kabajamtoota hordoftoota keenya kunoo akkatti harkaantu waan takka nama deettu bineensin tajaajila Oke, jetanes, woi tilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan channel seeruutu bakkaaf kallattii jirtan hundatti nageenyi kiyya kan kabajaaf jaalalaa isin haa ga'u isiniin jecha. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyya guyyaa har'aa kana bakka addaa dhaqeeti. Boota addaa boota rabbiin akka ajaa'ibatti uume wahii dhaqeeti isin daawwachiisuu barbaadeetti boota kanammoo walumaan ka daawwannu ta'a namoonni chaanala kanaaf haarawaa taatan subscribe like share gochuun hiriyoota keessaniif qooda anas gama subscribe'itiin na jabeessaa isiniin jecha gara viidiyoo qabadhee dhufetti isin dabarsaa na waliin turtii gaarii. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyya goda ammasitti argaatiin hin jirtan kana jechuudha. Gonni goda kana keessatti bishaantu argama akkuma akkuma argitan asiin gubbaan kun guututti gaara jechuudha. Gaara kana keessatti immoo bishaan rabbiin uume lafa jala deemaa jechuudha. Goda kana bu'eetti dukkana kun baatirii ibsatanii keessa deeman malee akkanatti keessa deemuun hin danda'amu jechuudha. Gonni kun isa kana amma karaan namni bu'uun karaa gamaa sanii jechuudha. Harree gamaa saniirraan bu'a namni. Kana hundaayyuu walumaan buunee laallaa hanga dhumaatti na waliin turtii gaarii isiniin jedha. Asumaan immoo namoonni ittiin bobbooharaa hundi keessanu gara godaatti seenee isin argisiisa hangas immoo na waliin turtii gaarii isiniin jedha. Karaan ittiin goda bu'an kunoo amma isa kana jechuudha. Walumaan kan buunu tahaa na waliin turtii gaarii isin. Egaa kunoo gonni isa kana jechuudha akkuma argitan amma haadhaan dukkanaa jira kunoo asiin amma dukkana asii kana keessa seenuuf deemna jechuudha as jala bishaan jira kana jala gara kiiloomeetira 100 ol kan gad deeman jechuudha lafa jala kana walumaan lallaa hagasiisin waliin turtii gaarii isiniin jedha walumaan bashannanaa iddoon iddoo bashannanaa bakka ajaa'ibaati isinillee immoo waa hedduu xiinxallitan kanarra hangasii na waliin turtii gaarii isiniin jedha Kino akkuma argitan amma qolaaree fuchirra dhaabadha amma immoo bu'eetiin jira jechuudha laga keessa qolaa bu'eetiin jira qolaa jechuun laga bu'ee jira jechuudha goda san seenuuf goda kana keessa walumaan laallaa isin daawwachiisuuf yanillee akkuma argitan gonni kun kunoo siin gad haala kanaan jira jechuudha walumaan keessa kagabbuunu ta'a. Eega kabajamtoota fi hordoftoota kiyya kunoo amma godicha duuneetiin jira jechaadha keessa achi hin geenye akkasii lammallee gadi hin geenye kunoo qolaan karaa nuti irraa buunee isa kana jechuudha gubbaa kanarraa dhufne karaa kanarra gad dhufne jechuudha nuhi walumaan keessa kan deemnu ta'a haga dhumaatti na waliin turtii gaarii akkasii immoo chaanaala subscribe like share gochuun chaanaala kana isaa wal biraan gahaa isiniin jedha
walumaan gadaa onu ta'a kabajamtoota hordoftoota kiyyaa baay'ee takka kittiin bohaartan abdii qaba. Kennaa rabbiin Oromiyaaf kenne jechuudha kunniin amma bootaa adda addaati jechuudha wantoota gaggaariidha. Hunduu waliin gadaa onu ta'a gadhumaatti na waliin turtii gaarii isiniin jedha. Amma dukkana kana seenuuf deemna kanaan dukkana kana seenuuf deemna kanaafuu ibsaa ifaa ibsanneeti jechuudha. Gammaa ifaa addunyaa kan adurraatiin deemaa jirra. Kana booda immoo baatirii yookaan soolaara waan garaagaraa ibsanneetiin seennaa jechuudha. Haala kanaan amma baatirii itti ibsannee jira. Baatiriin keessa deemuu hin agarsiisu. Nu waliin turtii gaarii isiniin jenna. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya kunoo asiin olillee godatu jira jechuudha. Hanga baatiriin itti buufanneen goda adda addaati jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Soolaara san fidi. Ibsa. Asiin itti kolaalee ibsi qajeela. Asii kottame walumaan kadaa wanu taa'is hundi keessanu kunoo asi jalaanis goda addaati amma bakka tanaa yoo seenanii jedhan asiin seenanii goda kana jalaa asii achi haga asii qaceessaniiti kan seenani. Asiin ammoo dukkana kana keessa akka achi deeman ta'e hisaaba dhaabata namaa tokko ga'a jechuudha. Seende kunoo amma godicha seenaati kan nuti jirru. Haala kanaan goda seenutti jira jechuudha. Qabuutaati anti shaantaa dhiisoo asumatti shaantaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya kunoo amma soolaara ibsannee keessa deemaarra walumaan ka daawwannu ta'an waliin turtii gaarii. Amma dukkana seennee jira benana. Akkuma argitan kunoo goda keessa deemaati kan nuti jiru jechuudha. Daawwannamaaf ittiin bashannantanii fi wantoota kanneen waan adda addaati. Kunoo akkuma argitan godni kun goda addiisidha. Amma keessa ol dhaabannee deemaarra kunoo akkuma argitan. Akkuma argitan kunoo godni kun amma siin gadduna kunoo ammallee as